Itoophiyaaf USC fi odeessaalee biroos isin biraan geenyaa kan isinii dhiyeessu Galaanaa Balay nu waliin tura. Naannoo Oromiyaa fi Affaar keessatti balaa lolaa lagdi Awaash guutee dambali'uun mudateen namootni kumoota hedduun lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'uu waajjirri misooma yaa'aa Awaash himuu FBC'n gabaaseera. Naannoo Affaaritti namootni 72,000 ol ta'an qe'ee isaaniirraa yoo buqqa'an magaalaa Mataaraatti kaleessa galgalarraa eegaluun lolaan gara magaalittii seenuu jalqabee ganda magaalittiin qabdu lama keessaa gandi tokko lolaadhaan uwwifamuu kantiibaan magaalittii obbo Taaddalaa Diriirsaa BBC'tti himaniiru. Lagdi Awaash guutee dhangala'ee jira. Dhangalaasuun isaa sun immoo haala seenaa magaalaa kanaa keessatti haa ta'u seenaa laga Awaashii kana keessatti waan ta'e hin beekamne facaatii guddaadhaan kan ture. Amma danda'ametti karaa guddaa ta'een daayikiin guddaan hojjetameeti hawaasarraa qabamatti kan inni ture. Haa ta'uti garuu bishaan galgala edaa keessattuu amma bishaan hidhaa qooqarraayis gadhiifamuun dabalate galaanni guddaan dhufee magaalaa ganda Haroo Addii jedhamtu guutuun guututti kan inni nyaatee jiru. Hawaasni magaalaa kana keessa jiru aga nama 20,000tti kan inni ta'u. Kan magaalaa kanatti jiraatu yeroo ammaas guutuun guututtuu keessaan baafne amma keessaa baasati kan jirru hawaasa kana Mataara irratti ganda Dirree Gobbuu irratti baasaa jirra. Isaanuma kana bakkeen garaagaraa qabsiisaa jirra. Akkasumatti dhangalaatti akkasii osoo hin ta'in balaa guddaadha jechuudha kan inni qaqqabsiise. Gandoota lamaan wal quunnamsiisu akkasumallee darbee warshaa sukkaara Mataaraa ta'u asiin godina Harargee lixaa asiin naannoo godina Arsiitiin kan wal quunnamsiisu karaa guddaatu jira. Almost all garaan sunis tajaajilaan ala ta'ee jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti kanallee nyaatee balleessee kan inni jiru. Ammallee immoo humni bishaanichaa yeroo ammaa kana asiin ilaalamu humni bishaanichaa dabalaati kan adeemaa jiru. Facaatiin isaallee akkasuma bal'achaa jira. Harri basaqaa immoo akkasumatti dabalee jira bishaan ammas. Harri basaqaa kan ganda Dirree Gobbuu ittiin daangessuu fi ammas ganduma amma nyaatame ganda Haroo Addii kanaa fi Dirree Gobbuu walakkaatti kan argamu innis yeroo ammaa kanarratti karaa guddaa ta'een jechuun hin danda'ama karaatti nyaatee jira. Yoo akka isaa ta'e ammas bishaan kun lamaan kan wal tuqan ta'e magaalicha akka waliigalatti karaa nyaachuutti illee haalli inni itti adeemuu danda'u hin jira jechuudha. Amma ammaatti magaalattii lafa bal'ina magaalattii irraa hagamtu miidhame jechuun danda'ama. Almost all ganda tokko guutuu fudhatee jira. Ganda meeqa qabdi? Magaalaan ganda lama kan inni qabu. Ganda tokko keessayyuu aga nama 20,000tti kan jiraatu kan inni qabu. Almost gandi Haroo Addii kun nyaatamee jira jechuudha. Guutuun guutuutti fudhatameeti kan inni jiru. Daballee ammas lafti gara kiiloomeetira 2 walakkaatti kan siqu immoo gandoota kana lamaan walakkaa jira. Isa immoo akka jirutti immoo yeroo ammaa kana kan nyaachaa jiru hara basaqaatu nyaachaa jira Muusaa kana daandii kana kan fudhachaa jiru immoo hara basaqaatu akka jirutti gidduu kana. Hundaa ol wanti nuti hagammaatti gaariidha jirru bara lubbuu namaarra akkasitti eenyuudhaan qaqqabe hin jiru. Torbe darbe keessa odeessa dhagahameen mootummaan Ameerikaa deeggarsa maallaqaa doolaara Ameerikaa miliyoona 130 Itoophiyaaf kennuuf turte dhorkiteetti. Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa dhimma kana ilaalchise mootummaa Ameerikaa irraa deebii argateen deeggarsi kun yeroof akka turu kan murtaa'e ta'uu hubachuu ibsee jira. Baankiin addunyaas deeggarsa maallaqaa biliyoona 2 Itoophiyaaf kennuuf ture dhorkeeraa oduun jedhu dhagahamaa jira. Dameen baankii addunyaa kan Itoophiyaatti argamu garuu dhaabbatichi haaluma baratameen Itoophiyaa deeggaruu itti fufaa jedheera. Ofii odeeffannoon kunniin waa'ee hariiroo alaa Itoophiyaa maal himu jechuun dippiloomatii olaanaa Ameerikaa duraanii kataan ambaasaadder Fassaa Asgadoomiin gaafannee kana jedhan. ሁለቱም ጉዳዮች ታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ሂዳ አሮምሳ ጉዲቻ ወሊ ዋወል ቀበቱን ሞቱማን ኢትዮጵያ ዋሽንግተን ወሊን ወሊገልቴን ቀበን በካ ሂን በርባቺፍኔ ገሃ ጅራ ከንጀሉን ቀባ ገመ ካኒን ሚሴንሶኒ መነ መሬ በካ ቦት ኡመታ አሜሪካ ሞቱማ ኢትዮጵያ ረቲ ጋፊ ካሱ የገረኒሩ ሞቱማን ፌደራላ ጉያ ጃተመ ኬሰት ዴቢ አከ kennuuf gaafataniiru. Kanaan dabalataanis haalli Itoophiyaa keessa jiru isaan yaaddessaa jira. Ifatti bahanii dubbachuu baatanis paartiin badhaadhinaa dhaabbilee mormituu waliin haasa'uu fi mari'achuu qabaa yaada jedhu cimsuutti jiru. Kanaaf lachanuu baankiin addunyaas mootummaan Ameerikaas gammachuu akka irraa hin qabne kan ibsu ta'uun hubadha. Haasaa dippiloomaasiiti. Hojicha keessan ture. Ambaasaaddarri tokko Waashingtan taa'ee haga dhumaatti nu dhoowwachuuf murteessaniiru jechuu hin danda'u. Akkan anis hubadhutti mootummaan Ameerikaa kan jechuu danda'u isin irraa wanti eegnu jira. Guyyaan sun yoo dhufu maallaqichi gadhiifamuu danda'a. Amma garuu adeemsa siyaasaa jiruun gammadoo mitiidha.
Dhaggeeffattoota gidduutti immoo odeessaalee gaggabaaboo muraasa Ameerikaan tumsa barbaacha talaallii COVID-19 dhaabbatni fayyaa addunyaa dursu keessaa of baafte. Bulchiinsi Tiraamp tumsa idila addunyaa barbaachaaf raabsa talaallii COVID-19 dhaabbatni fayyaa addunyaa dursu keessaa of baasuu ishee beeksisteetti. Finfinnee naannoo CMCtti balaan ibiddaa qaqqabeen namoota qabeenyi isaanii jalaa manca'eef bulchiinsi magaalichaa hawaasa waliin ta'uun deeggarsa akka kennu kantiibaa itti aantuu magaalichaa Aadde Adaanech Abeebee ibsan. Balaa kanaan qabeenyi miiliyoona 12tti tilmaamamu gubachuu FBC'n gabaaseera. Mootummaan Taanzaaniyaa filannoo ji'a dhuftu dursee mormitoota ukkaamsuutti ciichee jedhe Human Rights Watch. Jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch mootummaan Taanzaaniyaa filannoo ji'a dhufu filatamu durseetu mormitootaa fi dhaabbilee miti mootummaa humnaan ukkaamsuutti ciichaa jira jedhee qeeqe. Baqattuun COVID-19 qabamte helikooптara keessatti deesse. Dubartiin baqattuun koronaa vaayirasiin qabamte Itaalii odola Laampeduusaatti deesse. Odeessa keenya itti aanuun lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman manneen hidhaa Saawudii Arabiyaatti dararamaa akka jiran dhaabbileen mirga namoomaaf falman himaa turani. Naannolee Itoophiyaa garaagaraa irraa karaa Yemen gochuun Saawudii seenuun jireenya isaanii jijjiiruuf warreen yaalaa turan keessa irra jireessi hojii osoo hin argatin mana hidhaatti ka seenan yoo ta'u haalli isaan keessa jiran yaaddeessaa ta'utu himama. Lammiileen kunniin haala itti jiran bal'atu bulbulaatti himaniiru. Yaadataa Biraanuutu isiniif dhiyeessa. Saawudii Arabiyaa keessa lammiileen biyya ormaatii hojii garaagaraa hojjechuuf garas dhaqan bara 2019tti miiliyoona 6.6 ta'u. Namoota kana keessaa harki caalaan biyyoota kibba Eeshiyaa irraa kan dhufan yoo ta'u, biyyoota gaanfa Afrikaa keessumaa Itoophiyaa irraas hedduun isaanii jiraachuutu ibsama. Mootummaan Saawudii namoota seeraan ala biyya ishee galan bara 2013 adamsuu eegaltus erga weerara COVID-19 booda ammoo hojjettoota Itoophiyaa kumaan lakkaawwaman biyyatti deebisuu eegaltee jirti. Itoophiyaan namoota kumaatamaan deebi'aa jiran kana simachuutti rakkattee turte. Dhiibbaa dhaabbileen idil addunyaa mootummaa Saawudii irraan gahaniin lammiileen Itoophiyaa kun yeroodhaaf achuma buufataalee garaagaraa keessatti akka tursiifaman godhameera jedha dhaabbatni sabaa himaa The Telegraph. Namoota dhaabbatichi dubbise keessaa tokko badiin koo biyyaa ba'uu qofaa akka bineensaattan ilaalamaa guyyuudhaan na reebuu karaa nasiibaan hin jiru taanaan of ajjeesuun yaadaa namootni tokko tokkos kana godhaniiru jechuudhaan natti dubbatee jedha. Qorataan dhaabbatichaa Will Brown BBCtti yoo dubbatu. Lammiileen manneen hidhaa jiizaan jiran haala keessa jiran akkas jechuudhaan BBCtti himanii jiru. Maqaan kiyya Ashrafaa Saanii bakka jiru kana jiizaan. Baatii meeqa turtee jirta? Baatii 5. Maal fakkaatamee jiruun bakka amma jirtu kana? Wallaahi waan mudatu jiru rakkoo addaan nu mudatutu jira jee. Asitti bishaan hin argannu zubaala nu jalaan fuudhanii uffata hin qabnu saabuna hin qabnu bakka waan jedhee siifamuu hin qaban yoon siimee bakka mataa kiyya kana wallaahi tikkilli dalagee siimuu hin danda'u. Hussein Muhammad. Hussein amma eessatti argamta maal keessa jirtamee naa ibsita haala keessa jirtu gabaabumatti? Bakka namatti argamnu mana hidhaa jiizaan keessa jiru. Yoom achi galtan yoom si geessan achi? Warri luluu baatii jaaf gahanni jiranii warri iyyaa torbaas ni gahanni jiranii luluu baata dhufne baatee afurteenya. Nama meeqa taatu isin achi keessa kan jirtan? Kan mana takka keessa jirru silaami nama 300 fi 60 keenya jirra. Garuu nama hidhaa jiizaan kana keessa jiru walumaa galatti gara 5,000 ta'a. Ciisichi hin jiru. Nyaannis qulqulluu miti. Daa'immanii fi dubartoonni ulfaallee ni jiru. Hawwan ulfaa reebichaan ulfirraa bu'e. Warreen dahan ammoo ijoolleen isaanii bakka gaan kan hin beekamne jiru. Warri garaadhaa qaban dhukkubeenii mana yaalaa deemuuf yoo bahan uleen yoo rukutaman ulfirraa ni ba'a. Hiriyyaan tiyya takka mana yaalatti erga deette booda mucaan isii eessa akka jiru hin beekamu. Yeroo koomaa keessaa dammaqxe daa'imni kiyya meerree jetti du'eera jedhanii itti himan. Dhaabbatichi mootummaan Itoophiyaa dhimma kana irratti deebii ministeera dippiloomaasii dinagdee fi dhimmoota diyaaspooraa kan ta'an Aadde Tsiyoon Takluu gaafatee mootummaan haala lammiileen kun keessa jiran hanga dhaabbatichi isaan gaafatutti kan hin barre ta'uun itti himamuu eeree jira. Namoonni mana hidhaa kunneen keessatti dararamaa jirraa jedhan kunneen mootummaaf maal dhaammattuu jennee gaaffii gaafanneef deebii wal fakkaataa qabu. Dhaamsa waan qabuuf kan amma mootummaadhaaf gara Itoophiyaadhaatti gara mana keenyatti kan nu galchan qofaan yaadu jiraan. Leeyyanni nu barbaannu akka naanii nagahaan gara biyya keenyatti galuu akka rakkoo sana keessaa waan nu barbaanna malee waan nu barbaannu tokkollee hin jiru.
Galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohaammed fa'aa irratti abbaan alangaa ragaalee namoota 15 dhaggeessifachuuf karoorfatee kan ture yommuu ta'u isaan keessaa 4 jecha isaanii akka hin kennine har'a beeksiseera. Obbo Baqqala Garbaa fi Hamzaa Booranaa iyyannoo isaanii mana murtiif dhiyeessaniiru. Waa'illi keenyaaf taamuu xibaboo oltii dhaddachaa hordofee gabaasa bilbilaan nuun gahee qaba. Galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohaammed fa'aatiin manni murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddachi ramaddii araadaa guyyaarraa ragaalee abbaa alangaa lama dhaggeeffateera. Jechi ragaalee dhagahamuu osoo hin eegalin dura Hamzaadhaan yookaan Hamzaa Booranaa jedhamuudhaan kan beekaman har'a yeroo dhumaatiifin dubbadha jechuudhaan iyyata isaanii dhiyeessaniiru. Innis ololli gama miidiyaatiin nurratti adeemsifamaa jira. Yakka nuyi hin raawwanneen maqaan keenya badaa jira. Yaaddoo nageenyarraa kan ka'es maatiin keenya mana jijjiiraatti kan isaan jiraachaa jiranii kan jedhu dubbataniiru. Miidiyaalee biyya keessaa fi biyya alaa jechuudhaan dubbataniiru. Akkasumas barruu Fitih jedhamu maqaa dha'uudhaan dubbataniiru. Kana malees obbo Hamzaan nuyi hidhamtoota siyaasaati namoonni as jirru kun biyyattii keessatti nagaa fi tasgabbiin akka jiraatuuf iddoowwan garaagaraa deemuudhaan hojjannee jirra. Adeemsi kun sirrii miti. Mootummaan marii siyaasaa mijeessuu qaba jechuudhaan dubbataniiru. Obbo Baqqala Garbaas guyyaa har'aa kana iyyata dhiyeeffataniiti kan isaan jiranii. Isaanii fi obbo Jawaar Mohaammed kophaatti hidhamanii akka jiran guyyaas galgalas manni isaanii yookaan immoo balballi kutaa keessa turan cufamee akka turuu fi namoota kaan wajjin yookaan namoota biroo wajjin akka wal hin agarre taasifamaa jiraachuu isaaniiti kan dubbatanii. Gara mana fincaanii yeroo deemnullee kutaan keenya cufameeti kan turu. Kana malees kutaan koo qilleensa hin seensisu jechuudhaan wanti kun akka sirreeffatamuuf mana murtichaa gaafataniiti kan isaan jiranii. Kana malees immoo konkolaataan isaanii akka gadhiifamus gaafatanii jiranii. Gama biraatiin immoo lakkoofsi herreega baankii kan isaanii kan haadha warraa isaanii kan ijoollee fi firootta'uun isaanii biroo cufamee yookaan immoo ugguramee akka jiru dubbataniiti kan isaan jiranii. Xumura dhaddacha haaraa irratti abukaatoo obbo Baqqalaa Garbaa faarraa mirkaneeffachuu akka hin danda'etti abbaan alangaa lakkoofsa galmee herreegni baankii shakkamtootaa fi kan maatii isaanii ittiin uggurame abukaatoowwaniif laachuu isaanii yookaan immoo itti himuu isaanii dhageeheeti kanan jiru. Gama biraatiin Galaanaa abbaan alangaa galmee qorannoo duraa obbo Jawaar Mohaammed faarratti hanga ammaattis waliigalaan ragaalee 9 dhaggeessifateera jechuudha. Kanaan dura ragaalee 15 dhaggeessifachuu akka barbaadu mana murtichaatti himeeti kan ture. Haa ta'u malee guyyaa har'aa kana ragaalee 4 sababoota garaagaraatiin dhaggeessifachuu dhiiseera jechuudhaan abbaan alangaa mana murtiitti himeera. Kana malees immoo ragaalee 2 bilbilaan argachuu hin dandeenye qaamaan barbaadee akkan dhiyeessuuf jimaatatti beellamni naaf yaa qabamu jechuudhaan abbaan alangaa gaafateeti kan jiru. Manni murtichaas ragaaleen abbaa alangaa isaan lamaan kunis eenyummaan isaanii dhokatee golgaa yookaan maggaarajaa duuba ta'uudhaan ragaa kan kennan akka ta'e abbaan alangaa mana murtichaatti beeksiseera. Dhumarrattis manni murtichaa iyyannoo shakkamtootaa qoratee ajaja kennuudhaaf akkasumas immoo ragaalee abbaa alangaa lamaan hafan dhaggeeffachuudhaaf jimaata hagayya 29 bara 2012 waaree booda sa'a 8tti beellama qabatee jira. Hayyee Habtaamuu Xibabuu Finfinnee irraa gabaasa bilbilaan nuun geesseef sin galateeffadha. Nagaan turi. Galatoomi Galaana. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessines asuma irratti xumuramaa kan isinii dhiyeessaa ture Galaanaa Balaayee ka qopheesse yaadataa biraanuutii waan hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa bor walitti deebina. Nagaan tura.